Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Nammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhiyoo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffattoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa 17 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Tigraay keessaa kanneen kumaan lakkaa'aman walitti bu'iinsa naannoo sanaa jalaa dheessuun gara Sudaanitti baqachuu jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Har'a magaalaa Finfinneetti sagantaan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa kabaja raayyaa ittisa biyyaaf nan dhaabadha jedhu geggeessamee jira. Oduudhaa boodatti deebina. Barnoonni sababaa COVID-19f addaan citee ture manneen barnootaa Oromiyaa keessatti 7 bara 2013 ni eegalama jedhamee tureyyuu akka karoorfametti eegalamuu dhabu biiroon barnoota naannichaa beeksisee jira. Gara boodaa itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Piroodyusariin tamsaasa har'aa Faasil Gabayyaa, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeetii. Oduu addunyaaf gara jaallanneettan isin. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Lammiiwwan Itoophiyaa guutummaa biyyattii keessaa raayyaa ittisa biyyaa Tigraay keessatti humna waraanaa TPLF waraanaa jiruu fi deeggarsa qaban ibsanii jiru. Koree artistoota Itoophiyaan waamicha dhiyaateen akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganama sa'a 5:00 irratti har'a uummanni magaalaalee gandeenii fi iddoo biraas jiran harka isaanii mirgaa onnee isaaniirra kaa'uun daqiiqaa tokkoof calliinsaan ka turan yoo ta'u, walleen gootummaa kan artist Xilaahun Gassasaan weellifame guutummaa biyyattii keessatti dhaga'ameera. Kanneen sirna kanarratti hirmaatan VOA'f akka ibsanitti waraana Itoophiyaas ta'e tarkaanfiin humnootii TPLF kan Tigraay irratti fudhate ni deeggarraa jedhu. Sirna dubartootaa fi dhiirota miseensota waraanaa ta'an kabajuuf gaggeeffame kun bifa adda addaan faayamee miiras kan kakaasu ture jedhameera. Bulchiisa naannoo Kibbaa fi kan Sidaamaa akkasumas magaalaa Hawaasaa keessatti raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa qaban uummanni ibsee jira. Ittaanaa bulchaa naannoo Kibbaa ka ta'an obbo Ristuu Yirdaa'u kaabinee isaanii waliin raayyaa ittisa biyyaaf kabajaa akka qaban ibsaniiru. Bulchaan Sidaamaa obbo Dastaa Ladaanoo fi hojjetoonni mootummaa kan naannoo sanaa lafa jiranitti kabajaa fi deeggarsa raayyaa ittisaaf qaban ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Gama kaaniin sirna wal fakkaataa magaalaa Baahirdaar keessatti gaggeeffamu kan gabaase Masfin Arraagee bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa Ageenyoo Tashaagara injifatamee jira kan ittiin jedhan gareen TPLF iddoo adda addaatti Amaara irratti qiyyaafatee haleellaa akka hin geessifneef uummanni naannoo isaa akka eegu gaafachuu isaanii gabaasee jira. Sirna Finfinneef Oromiyaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen oduu boodatti deebina. Lammiiwwan Itoophiyaa 27,000 caalan kan irra hedduun isaanii dubartootaa fi ijoollee ta'an wal waraansa Tigraay keessaa dheessuun Sudaan seenuu isaanii dubbi himaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babaar Baaloch beeksisanii jiru. UNHCR akka jedhutti erga walitti bu'iinsi kun jalqabame as namoonni hedduminaan Sudaan kan seenan dilbata darbe yoo ta'u hanga guyyaatti 4,000 yookaan 5,000 ga'uu jedhameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a lammiiwwan keenya gara biyya ollaatti dheessan simannee deebisnee dhaabuuf qophiidhaa jedhaniiru. Gabaasa ergame Tuujubee dubbisa. Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR baqattoonni kumaan lakkaa'aman guyyaa guyyaadhaan innaasaan lola naannoo Tigraay dheessanii gara Sudaan bahaatti baqataa jiranitti rakkoo namoomaa guddaan uumamaa jiraachuu akeekkachiisee jira. Kurna lama keessatti godaansa argamee hin beeknee jedha jaarmichi. Dubartoota, dhiirotaa fi ijoolleen kanneen 4,000 ta'an erga 10 qabee guyyaa guyyaatti daangaa ce'aa waan jiraniif gargaarsa namoomaa jiru akkaan dadhabsiisee jira. Yeroo ammaa kanneen 27,000 ta'an karaa kutaa Kasalaa daangaa Hamdiyaat naannoo Gadaraa keessatti kan argamu karaa dugdii ba'uudhaan naannoo Haaraa kan gama kibbaa jiru daangaa Adeeraaf bakka baqattoonni Itoophiyaa xumura torbanii qaxxaamuran qubatan seenaniiru.
Baqattoonni lola sana jalaa dheessan qabeenyaa isaanii xiqqoo fudhatanii adeemsa yeroo dheeraa booda dadhabbiidhaan baqachuutti fufaniiru. UNHCR'if michoonni isaa deeggarsa mootummaa Sudaan biraa argataniin innaa fedhiin gargaarsaa dabalaa adeeme kanatti gargaarsa namoomaa daangaarra jiru saffisaa jiru. Hamdaayet keessatti bishaan qulqulluun ergamaa manneen fincaaniis ijaaramaa jiran. Saamunaan UNHCR biraa kan kennamu yoo ta'u, uummanni heddumminaan gama seenaa waan jiraniif haalli qulqullina eeggachuu rakkisaa ta'uun yaaddoo guddaa uumee jira. Ganda 8 waaltaa Lugdii jedhamu cinatti baqattoonni argaman hawaasa naannoo biraa bishaan qulqulluu kan argatan yoo ta'u, qubsuma yeroo fi 1,200 ta'u kan duruu achi turetti gargaaramaa jiran. Dhaaboliin gargaarsa namoomaa uffata qorraa waan irra rafan kan fakkaatan meeshaalee gargaarsaa raabsaa jiru. Sagantaan nyaataa addunyaa immoo buskutiiwwan pirootiinii hedduu of keessaa qaban raabsaafii jira. Nyaati ho'aan immoo dhaaba gargaarsa musliimaan kennamaafii jira. Ministiriin eegumsa fayyaa Sudaan baatii diimaa waliin ta'uudhaan kilinikii 2 kan hundeesse yoo ta'u, qorannaaleen eegumsa fayyaa kan nyaataa akkasumas gorsa fayyummaa kennaa jiru. Erga sanbata darbee qabee UNHCR baqattoota 2,500 ta'an innaa hojiin haaromsuu gaggeessamaa jirutti naannoo daangaarraa kaasuudhaan gara qubsuma Raaqubaatti dabarsee jira. Baqattoota kana naannoo daangaarraa fageessuudhaan gargaarsaaf tajaajilaawwan akka argatan gochuuf buufataalee itti dabalaa adda baasuun baay'ee barbaachisaadha jedheera. Tigraay keessaa hanqinni elektirikii, bilbilaaf boba'aa akkasumas hanqinni maallaqaa callaa jiraachuun hojii gargaarsa namoomaa haala hamaadhaan gufuutti ta'ee jira. Torban 2 erga walitti bu'iinsi uumamee booda namoonni hedduun biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanuun guyyaa guyyaatti dabalaa adeemuunis gabaasameera. Tajaajila barbaachisu argachuu, meeshaalee adda addaa gara naannoo sanaatti geessuu dhabamuun deeggarsa kanaaf gufuu ta'ee jira. UNHCR'if michoonni isaa kanneen naannoo Tigraay keessaa qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa gochuu akkasumas haalli nageenyaa akkuma eeyyameen meeshaalee fedhii bu'uuraaf gargaaran kennuuf qophaa'anii eegaa jiran. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin har'a Naayiroobii seenanii jiru. Imaltuun isaaniis tarkaanfii waraanaa biyyi isaanii bulchiisa naannoo Tigraay keessatti fudhataa jiru ibsuuf ta'uun beekameera. Oduu booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 55tti dhiyaachaa akkasumas kanneen miliyoona 1.3 ta'an du'aan boqotanii yeroo jiran kanatti biyyoonni tarkaanfii jabaa fudhataa hin jirre ibiddaan taphataa jiru jechuun hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom dubbatanii jiru. Dr. Tedros waajjira haadhoo WHO Jenevaa jirurraa wiixata kaleessaa tuuta oduuf ibsa kennaniin dhukkuba COVID-19 namoonni addunyaa irratti qabamaa jiran lakkoofsi isaanii ariitiin dabalaa jira jedhan. Dr. Tedros nama dhukkuba COVID-19 qabame waliin waan turaniif of eeggannoof jecha torban 2 adda baafamanii eega turanii booda hojiitti deebi'uun ibsa kana kennan. Kaampaaniileen dawaa kan Yuunaayitid Isteetsi biraa oduu gaarii kan tallaalii vaayirasicha koronaa ittisu kan harka 95 hojjeta jedhame san simatanii jiru garuu uummanni of dagachuun qabu jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti weerarri vaayirasii koronaa dabalaa yeroo jiru kanatti hoogganoonni kutaa Kaalifoorniyaa, Aayowaa kan kutaalee biyyattii biroo faca'insa kana ittisuuf jecha uggura haaraa labsanii jiru. Vaayirasiin koronaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti lubbuu nama 247 galaafateera. Bulchaan kutaa Aayowaa Kim Reynolds lakkoofsi namoota mana keessatti walitti qabamanii 15 qofa akka ta'u haguuggii funyaanii fi afaanii akka gargaaraman akkasumas manneen nyaataaf dhugaatii galgala sa'aatii 4 booda akka cufaman jedhaniiru. Kaalifoorniyaatti manneen nyaataaf dhugaatii mana keessatti tajaajila kennan akka dhaaban namoonnis manaa yeroo ba'an maaskii akka kaa'atan labsameera. Kunis konyaalee Kaalifoorniyaa 58 keessa 40tti hojiirra oola. Chaayinaan heera xiqqaa Hong Kong itti gargaaramtu jijjiiruuf yaada ka qabdu ta'uu aangawoonni biyyattii ibsaniiru. Kunis magaalaa ofiin of bulchitu keessatti tarkaanfii to'annaa Hong Kong ega cimsitee booda. Itti aanaa daayirektarri Hong Kong har'a akka jedhanitti seminaara Hong Kong keessatti seera bu'uuraa akka waan hojiirra ooluuf jirutti hiikkaa seeraa akka argatu kaayyoo godhate gaggeeffameera. Seerri bu'uuraa kan Hong Kong keessatti hojiirra kan oole sirna koloneeffannaa Biriteen maallaqa ture Chaayinaatti ega deebistee booda
Kunis biyya tokko keessatti caasaan lama jechuun Chaayinaa fi Hong Kongiif jiraatee walabummaa fi sirni seeraa akka jiraatu kan eehamu ture. Garuu mootummaan Chaayinaa baatii waxabajjii darbe seera nageenyaa haaraa hojiirra oolchuuf raggaasisee jira. Biyyi Peeruu pireezidaantii sadaffaa Firaansiskoo Sagaastii argachuuf jirti. Kunis miseensonni koongiresii hedduun dura taa'aa seera tumtootaa gochuun eega filatee torban tokko booda. Sagaastiin pireezidaantii yeroo ce'umsaa akka ta'aniif wiixata kan murtaa'e yoo ta'u, kunis biyyattiin yeroo ammaa pireezidaantis ta'e ittaanaa pireezidaantii waan hin qabneef ture. Hoogganaa koongiresii ta'uuf kanneen jiran keessaas tokko jedhamee ture. Dhaabbati oduu mootummaa Peeruu akka gabaasetti Sagaastiin takkaa hoogganaa biyyaa taanaan dubartiin itti aantuu turan immoo hooggantuu koongiresaa ta'uu jedhaniiru. Oduun keenya kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ibsi mootummaan Itoophiyaa har'a kenne duula seera eegsisuu jechuun kan moggaase sochiin naannoo Tigraay sadarkaa maaliirra akka jiru kan itti tarreesse ture. Ibsa sana kan kennan dubbii himaa tamsaasa ragaa kalabsi yeroo muddamaaf ministeerri deettaa ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen Hawwaat onkoloolessa 4 haleellaa raawwate amanuusaa ibsaniiru. Gabaasaa Iskindar Fireew soraa dhiyeessa. Ibsa kana kale kennan oduu hima labsii muddamaatiif ministeerri deetaa haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Reedwaan Huseenitti kenne ibsa kana. Ibsa kanaan waan Tigraay keessatti itti jiran jedhu odeeffannoo kenna. Now they have come to the open and admitted and brazenly bragging about how they attacked. Hawwaat waan onkoloolessa 24 hojjetanillee yaayyuu amanan jedhe. Akka humni Itoophiyaa kaachii jirtu lolaan himan. Amma diidessanii dubbachuu jiran. Bala nu dhugaa ofirraa ofirraa deebisuuf jedhanitti himachuu jiran. Akka itti lolanillee onne guutuun dubbachuu jiran. Kana jechuun ammoo eenyutu lola jalqabee ka jedhu mirkaneessa. Mootummaan ammoo hojii biyyi ganuu tana seera qabsiisaa jedhan itti seene. Itti seenuun kenna ammoo seeraan akka itti seenne nu mirkaneessuu jiranii jedhu. Akka waraanii Tigraay hajaaj waraana Itoophiyaa naannoo isaanii jiru lole. Televizyiinii naannoo Rabbaaytiin ka dubbate. Seensi Hawwaatii fi oduu hima isaanii Sokotoree Geetachooti. ሁሉም አቅጣጫ ትግራይን ለመጨፍለቅ የታሰበው ሴራ ጫፍ ላይ መድረሱን በመገንዘብ ፈጣን እርምጃ akka gamuum cufaanuyyuu Tigraay loluuf qophaa'an arganii jennaani tarkaanfiin barbaachisaan fudhatamu akka malee murtaa'e fi tanaa fi hajaaj waraana achi jiru waliin ta'aniitiin wal qarqaaranii kaammoo fudhachuu dide humnaan akka isaan ergama isaanii hin guutanne humnaan dhowwan. Daqiiqaa akka 45 keessatti tarkaanfii ariifachiisaa fudhatan. Ajaajachi jorsuun to'atan. Tarkaanfiin sun barbaachisa. Kun seerii addunyaallee hin mirkaneessa. Biyyi xiqqoon tokko gama gamaan marfamteetiin hin bannaa jetteetiin eeguuf argite. Hagam kaaniin waraanii Eertiraallee dabalaniitiin waraanii kum hedduu jiru eegii warri biyyi tokko tolcheetiin bulchuu fedhe marsanii jennaani ummati marfamuu dide. Tanaaf tarkaanfiin sun fudhatamtee jedha. Waraan kun hedduu jira. Ummati ammoo marfameetiin jidduu dhumachuun feenee jedha. Mootummaan Itoophiyaa abbootii waraanii Hawwaatii fi nama 100 ta'u baballeessaaf wanjala isaanii gugurdaan himachuu fi seeraan gaafachuuf ajaja baase. Loli kunilleen yooyyuu jaari kunin seeratti deebii qofa dhaabataa jedha. Tana muummee ministeeraatiif ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonninilleen tan mirkaneessuuf Ugaandaaf biyyoota ollaa sunii jahatti imaltuu dhaqeetiin ergama muummee ministeeraa fuudheetiin waan biitii keessa jirtu addunyaatti himuuf deemee jedha. Biitii seerii sii cabe ta'uuf lakkisuu danda'e tokkolleen hin jirtuu jedha. Marii faraarallee taanaan yoo jari kun seera dhiyaatu qoftaatii jedhee jedha Iskindar. Raayyaa ittisaa deeggaruuf hiriiraawwan har'a magaalaalee Itoophiyaa adda addaa keessatti geggeessamaa jiran. Akkuma duraan oduu keessatti dhageessan magaalaalee akka Finfinnee, Dassee, Hawaasaaf Adaamaa keessatti geggeessaman hiriiraawwan deeggarsaa kun hiriira magaalaa Finfinneetti geggeessame Katsahaay Daamxoo hordofuun nuuf ergiteen jalqabna. Sagantaan kabaja raayyaa ittisa biyyaatiif nan dhaabbadha jedhu har'a Finfinneetti gaggeeffameera. Sagantaa har'a ogeeyyiin aartii Finfinnee istaadiyeemii Abbabaa Biqilaatti qopheessan tarkaanfii raayyaan ittisaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf fudhachaa jiru kan deeggaramuu fi birmadummaa biyyattii eegsisuudhaaf carraaqqiin raayyaan ittisa biyyaa taasisaa jiru jajjabeeffamuu qabaa jechuun ibsameera saganticha irratti. Sagantaa kanarratti bakka bu'oonni jiraattota kutaa bulchiinsa magaalaa 11 irraa walitti bahan waldaan ogeeyyii seeraa kan ijaarsaa, artistoota, maatiin ispoortii, qonnaan bultoonni, barsiisonni, barattoonni, ogeeyyiin fayyaaf qaamoleen adda addaa qooda fudhataniiru. Sagantaa istaadiyeemii Abbabaa Biqilaatti gaggeeffame irratti argamuudhaan kan ergaa dabarsan itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Itoophiyaanonni yeroo hundumaa tokkummaadhaan dhaabbatu jechuun ibsaniiru. ሀገርን ላለመክዳት ቃል ኪዳኑን ጠብቆ biyya ganuu diduun waadaa isaa eegee heeraaf seera mootummaa kabachiisuuf jecha kan wareegamaa jiru raayyaa ittisaa keenya cinaa ni dhaabbanna.
jaalala biyyaaf alaabaa biyyattiif raayyaa ittisaa waliin dhaabbanna. Itoophiyaanonni tatamsa'an yeroo jedhamu tokkummaa keenya cimsachuun dadhaban yeroo jedhanis cimuu keenya itti agarsiisuuf uummata tokkummaa cimaa qabu ta'uu keenya diinota keenyatti ni mul'isna itti himnas. Raayyaa ittisaa keenya kabajuuf hanga dhumaatti tokkummaadhaan ni dhaabbanna. Birmadummaa keenyas hanga dhumaatti tikfanna. Yakkamtootas yeroo dhiyootti gara seeraatti akka finnu shakkiin qabu jedhan Aadde Adaanech. ጥርጣሬ የለንም። Hirmaattonni sagantichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka dubbatanitti haleellaan raayyaa ittisa biyyaa irratti torbaan tokkoon dura raawwatame seenaa biyyattii keessatti gocha qaanessaa fi balaaleffatamuu qabu jechuun ibsani. Artist Xilaawun Elfinee waggoottaniif miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'ee dirree waraanaa akka ture ibsuun haleellaa amma raawwatame balaaleffachuusaa hime. በጀግናው መከላከያ ሰራዊት ጋራ ከ20 ዓመት በፊት በዛው በቦታው ላይ ተገኝቼ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ አውራቸው የነበርኩ ልጅ ነኝ። raayyaa ittisa biyyaa waliin yeroo lola Itiyoo Eertiraa dirree waraanaa waliin turre. Amma immoo raayyaan ittisa keenyaa bakka ciisetti addunyaa irratti wanti dhaga'amee fi argamee hin beekne isa mudateera. Yeroo jedhame baay'een gadde. Kanaaf raayyaa ittisaa waliin jiraachuu koo fi deeggaruu koo agarsiisuuf gara kana dhufe. Raayyaan ittisaa fi artistiin walitti dhufeenya cimaa akka qaban ni beekama. Hamilee kennuu fi deeggaruun sirboota adda addaa hojjechuun isaan jajjabeessuuf faarsuun ni beekama. Amma immoo artistii irraa wanti eegamu raayyaa ittisaa bira dhaabbachuudhaan birmadummaa Itoophiyaa kan eegsisaa jiru raayyaa ittisaa jajjabeessuu nurraa eegama jedhee yaada. ማድረግ ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። ዶክተር እስማኤል አሚኑ ዋይ raayyaa ittisa biyyaa akkanaan ibsaniin. ዛሬ እዚህ የመጣ ነው ለሀገር መከላከያ ያለንን ድጋፍ ለመግለጽ የመጣ ነው። Har'a kanas dhufneef deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif qabnu agarsiisuu fi raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa jechuun daangaa biyyattii eegsisuuf kan dhaabbatan akka nagaan baanee galluuf kan wabii nuuf ta'anidha. Biyyattiis haleellaa garaagaraa irraa kan eegan. Raayyaan ittisa biyyaa kun hojii dirqamaan ala hojiilee misoomaa irrattis ni hirmaata. Eenyuma kana homaa waan isaa midhaan balleessaa jiru dhabamsiisuuf hojjetaa ture. Akkasumas maanguddoota humna hin qabne deeggaruun wantoota adda addaa yeroo inni hojjetu agarra. Garuu haleellaan tibbana naannoo Tigraayitti waayillan isaanii irratti raawwatame waan nama qaanessudha. Namoota waliin dirqama irra jiraniin yakki akkasii raawwatamuun qalbii namaa cabsaa. Kun ta'uu hin qabu ni balaaleffanna. Boris akka wanti kun irra deebi'ee hin taane ni balaaleffanna. Sagantaan kabaja raayyaa ittisa biyyaatiif nan dhaabbadha jedhu har'a qophaa'e agarsiisaa fi sagantaalee garaagaraatiin dabaalamee gaggeeffamaa ooleera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Hiriira Adaamaatti geggeessame kan hordofe immoo Muktaar Jamaali. Sagantaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf nan dhaabbadha jedhu har'aatti kabajamaatiin ooleen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa naannootii fi godinaalee magaalota garaagaraatitti kabajameetiin ooleetiin jira. Magaalaa Adaamaatti illee hojjettoonni mootummaa, daldaltoonni, dargaggoonni fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa sagantaa kana daqiiqaa tokkoof dhaabbataniitiin yaadatanii oolaniitiin jiru. Sadarkaa naannootti sirna kana kan kabajan pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay erga ce'umsi biyyattiitti dhufee rakkoo biyyattiin qabdu furuudhaaf jecha gara bal'inaa fi jaalalaan dhimma isaanii ilaaluudhaaf yaalamaatiin turullee garuu isaan obsa kenna kana tuffitti lakkaa'an jechuun dubbatan obbo Shimallis. Humni TPLF kun waggoottan 50 darban biyyi keenya Itoophiyaan uummanni keenya Oromoon sadarkaa barbaadamutti akka fuulduratti hin tarkaaffanne humna sakaallaa cimaa ta'ee biyya keenya rakkoo keessa turse dhiibboowwan hiikamuu hin dandeenye biyya keenya keessatti uumee addaan qoodee biyya diigaa ture adeemsa jijjiiramaatiin qabsoon manni keenya bal'aan godheen rakkoo ture sana dhiifamaan karaa riiformiitiin wal bira dabarree fuulduratti akka tarkaaffannu irratti walii galamee waggoottan lamaan walakkaa darbaniif yaalii bal'aan godhamee jira. Humni kun uumama isaarraa kaasee shiraan kan xaxame jibbiinsaan kan guutame kan namaatiif kan jiraatudha. Adeemsa waggaa lamaaf walakkaa darbe kana dhiifamaan jaalalaan dubbii hunda bira dabarra jedhamee kadhatamee deemamaa ture sana akka sodaatti akka tuffiitti ilaale. Hoggansi keenya adeemsa ture kana riiformiidhaan bira darbuun kan barbaadameef dubbii hunda tasgabbiidhaan karaa biyya itti fufsiisuun karaa hiree uummata keenyas lammata duubatti deebi'uu hin dandeenyeen sirnaan lafa qabsiisuuf kun garuu kabaja dhabe kun akka tuffiitti ilaalame. Raayyaan ittisa biyyaa gaachana biyyaati kan jedhan obbo Shimallis humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay
ganiinsa raayyaa ittisa biyyaa irratti taasiseen miidhaa ol aanaa dhaqqabsiiseetiniin jira jechuudhaan dubbatan. Raayyaa ittisa biyyaa gareedhaan adda qoodaniitiniin keessatti ijaaruudhaaf isaan kaaniin irratti dhumaatii murteessanii waan dhiifama hin jechisiifne illee hojjetan jedhan. Afaan jaalalaa irra deebineetiniin dubbataatiniin turreen waan isaanii hin galleef afaan beenuunis itti dubbachuu jalqabne jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Humni kun jaalalas dhiifamas waan hin beekneef afaan isaa galuun humnaan itti bobbaanee jira. Yeroo gabaabaa keessatti xaragnee karaatti galchine. Raayyaan ittisa biyyaa keenya erga guyyaa sanirraa kaasee hojii boonsaa hojjechaa jira. Iddoowwan hedduu to'atee jira. Karaa isaan ba'an hunda cufee jira. Quufni fi utaalli sun eessaan akka isaan ga'u ilaalla. Obbo Shimallis sagantaa kanarratti humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay qofa osoo hin taane garee ABO Shanee jedhaniitiniin waamanillee kan maqaadhaan dhahan yoo ta'u humna kanaaf farda ta'uudhaan tajaajilaatiniin jiru jechuun dubbataniitiniin jiru. Adeemsa isaanii kanarraa akka of qusatan yoo hin taane immoo miilli isaanii murameetiniin akka badan taasifamu jechuudhaanis akeekkachiisan. Barsiisuu sababa vaayirasii koronaa COVID-19 adda citee ture manneen barnootaa Oromiyaa keessatti sadaasa torba bara 2013 ni eegalama jedhamee ture illee eegalamuu dhabuunsaa himamee jira. Biiroon barnoota Oromiyaa manneen barnootaa irra deebi'anii banuun kan hin milkaa'in hafeef sababaa hojiileen ittisa vaayirasii koronaa hojjetamuu qaban guutamuu dhabaniif jedhee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Adeemsi baruu barsiisuu weerara COVID-19 koronaa vaayirasiin wal qabateetiniin addaan citeetiniin ture. Yoo xiqqaate 6 ol lakkoofseetiniin jira. Bara barnootaa 2012 waggaa darbe gubateetiniin ture. Bakka buusuudhaaf barattoota kutaa 8 fi kutaa 12tiin ala hundinuu tolatti akka darban ministeera barnootaatiin murtaa'eetiniin kan hojiirra oolee fi bara 2013tti koronaa ittisaa akkaataa haalli baruu barsiisuu itti fufuu danda'u ministeerri barnootaatii fi ministeerri eegumsa fayyaa marii fi murtee waliin taasisaniin hojitti galamullee hanga ammaa qophii qormaataaf barattoonni kutaa 8 fi kutaa 12 taasisaniin ala barumsa idilee barnoota gama biraatitti galuun hin danda'amne. Barumsa bara 2013 eegaluudhaaf kanaan durallee murteessee milkaa'uu fi kan dide biiroon barnootaa Oromiyaa sadaasa torba bara 2013 har'a eegaluudhaaf karoorfateetiniin turellee dadhabamuu isaa dubbatu maatiin barattootaa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa Adaamaarraa kan dubbise aadde Aminaa Eda'oo barattoonni mana ooluun dhiphoo ol aanaa gama xiinsammuutii fi beekumsaatiin illee irratti uumaatiniin jiraachuu dubbatu. Barumsi garaan ijoolleen barumsa ji'a 8 barumsa dhaamuun ijoollee dhabaa bakka haamilee hin qabnu barumsa hin jiru. Lammiin hoon baratanii yaa ijoollee barsiifatanii ati hoon baratanii haamilee hin qabdu kana wanti bakka keessi keenya gammachuu hin qabu. Ijoollee mana rakkisaa jirti 30 jedhanii 30 irraa torba deebi'ee torbarraa ammallee guyyaa hin beekamne nuun jedhanii yeroo ijoolleen torbi yoomii 14 yoomii amma guyyaa ijoollee mattu wanta hin wallaalee irraa wanti guddaan kan wanti nu yaachisa bakka haamilee hin qabnu haamilee ijoollee barsiifannee maatiin ijoollee uffisee informitti uffisanii osoo mana barumsaa naannoo akkababii jiraatte baay'ee si dhagama. Barattoonni hanga mana oolanitti ooltii isaanii barumsarraa akka addaan hin fagaanne qayyabannaalee tokko tokko irratti akka Sasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Rukii, Asaffaa Shaaroo Namni, Batar Abdii, Caalii Shonee.